Assalamu alaikum. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Hadhallee viidiyoo tokko qabadhee dhufee jira. Innis maalidha jettanii akkuma asitti argitanii ruuzii isin mul'ataa jira distee wajjin jechuudha. Hadha kaaka hojjennu ruuziidha. Ruuzii mataa keenyaaf hojjenna maaksii goonee jechuudha. Mataa keenya kan nu jalaa caccabu waan kan nu jalaa hurgufamu yaa'u jechuudha. Dhaabbatumatti kan yaa'u dheerina isaatii fi kan caccabuu fi kan gogee baay'ee nu rakkisu baay'ee furmaata nuuf ta'a jechuudha. Ruuziin kun akkuma isin asitti argitanii jechuudha. Baay'ee isinii laaffisaa baay'ee isinii kan caccabu yeroo yeroodhaan akkuma adaduma isin godhataa deemtanuun jechuudha isinii dhiisaa deemuu danda'a. Mataa afurraan illee dhumatee gara duubaa deemu jechuudha. Isallee isinii dhaabsisaa yeroo dibattan seeraan kolbatti masaajii godha dibattanii hojjetan jechuudha. Akkuma asitti argitan baay'eedha bu'aan isaa faayidaan isaallee jechuudha kan irraa argannu nuti jechuudha. Kan amma akkuma argitan asitti ruuziin an fayyadamu ruuzii bunniidha. Ruuzii kamiyyuu ta'uu danda'a. Ruuzii mana keessaa qabdan aynata sadiillee lamallee qabaannaan faayidaa isaa akkuma bifti isaa garagaraa faayidaa isaallee garagara ta'uu danda'a. Hundarraayyuu faayidaa garagaraa arganna. Walitti mattanii godhachuu hin dandeettanii. Akkuma isin argitan maankaa lamaan buusee jira. Kun maankaa isa sadaffaadhaati jechuudha. Mataa kan kootiitiin kan fayyadamu. Isinillee akka mataa keessaniitiin fayyadamuu dandeessu. Mataan keessan danuu taanaan guddisuu dandeessu. Xiqqoolee taanaan immoo akkuma an godhe kana haphii taanaan akkuma an godhe kanallee gochuu hin dandeessan jechuudha. Faayidaa isaa isinitti mee fixuu hin danda'u. Godhaatumaan isiniyyuu laalaadha. Waa ofii kootii mana kan koo keessatti mokkoree faayidaa irraa argadhee kan gara keessan qabadhee isinii dhufee isin fayyada jedhee waan yaadeef jechuudha. Amma akkuma asii argitan eega asitti buusee ka'ee ruuzii keessan dura kolbatti dhiquu qabdanii kolbatti dhiqamuu qaba. Daqiiqaa muraasaaf zafazzafee jechuun koo bishaanii buusee daqiiqaa muraasaan booda kolbatti sukkuumee dhiqee jira. Orgaanikii taanaan bishaanumaan dhiqqoo malee gootanii bi'oo ta'e jechuudha. Wanti ni gochuu dandeettanii. Organic wantaane kolbatti dhiquu qabdanii akka keemikaalli kubarraa jiru hundumtuu akka gadhiisu jechuudha. Ruuzii kana egaa distitti buufneen booda kolbatti bilcheeffachuu qabna. Maankaa sadii shoorbaa maankaa kana sadii itti buufadheera akkuma argitan asitti bishaan kubbaayyaa tokko itti buufadha jechuudha. Kubbaayyaa tokkoo fi gimmaasha itti buufadheera akkuma argitanii. Maaliif hojjetan maankaa sadii irratti bishaan maankaa galgaluu buuftaa jettan ruuziin yeroo bilchaatutti baay'ee hin bokukaa bishaan xuuxuu waan danda'uuf isa kanaaf bishaan hamma kana itti buufannee jira. Kubbaayyaa tokkoof gimmaasha jechuudha. Ibidda irra goonee kolbatti haanu bilchaatu eenna. Amma kunoo akkuma argitan kolbatti bilcheeffadhee deebi'ee dhufee jira. Kunoo akkuma argitan akkana ta'ee nu bilchaachuu qaba. Kolbatti yeroo harka keenyaan qaqqabnu kolbatti intinii ta'uu qaba. Akkuma argitan kunoo mul'ata hidhee qaba. Akkanatti kolbatti nu bilchaachuu qaba. Amma asitti kan qopheeffadhe maashiniidha kan ittiin daakkadhu. Isa kanaan daakkadha jechuudha. Akkuma asii argitan maashinii qaba. Maashinii kanatti buufadha. Maankaa sadii yeroo bilchaatu hanganii yoo argitanii miti. Maankaa sadii mataa kamiyyuu guddaadhaafis akka ga'u. Eega amma isaa asitti buufadhee ka'een booda asii immoo kan qabu yaagurtiidha. Yaagurtiin qaba asii. Isallee itti buufadha. Sababni yaagurtii itti buufadhuu fi akka mataa kan koo kolbatti caalaa akka an barbaadu caalaa kanaa laaffisuudhaa fi innaa kana hojiin ruuzii hojii yeroo holimmanne hojjannu akka aannan fakkii aannanii nuuf kenna jechuudha. Intiniin kun kireemiin mataa kun jechuudha. Akkuma argitan shoorbaa maankaa shoorbaa dhiifama hojiin afur itti buufadha jechuudha. Akkuma isin asitti argitan. Egaa itti buufadhee ka'een booda asittillee akkuma argitan aannan qaba. Aannan kiyyallee haganaa gaa jedhee yaade itti buufadha. Akkuma argitan gimmaasha kubbaayyaa itti buufadhee. Amma asittis akkuma argitan olive oil qaba jechuudha. Isallee itti godhadha. Akkuma argitan
maaliif ruuziin mataa nama tokko waan gossuu danda'uu fi inni kunniin baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Wanti akka zayitii yaagurtii kunniin isallee maankaa shoorbaa 3 yoo itti buufadha. Ittaansi ammallee akkuma argitan asitti kokonaat ooyilii qaba. Kokonaatii itti godhadha. Isallee shoorbaa maankaa tokko akkuma argitan itti buufadha. Egaa wantoota na barbaachisan kan itti buufadhee ka'een booda asittis akkuma argitan loomii tokko qaba, gimmaasha isaa jechuudha. Loomii tokko irraa muree gimmaasha isallee itti buufadha. Loomii wanti nu gargaaruuf akka mataan keenya foroforii nu jalaa hin taane nu gargaara jechuudha. Isaafuu akkanatti itti buufanna. Loomii haganaa gaa jettanii yaaddan itti buufachuu dandeessanii. Asitti immoo firee isaa itti naalaa bu'ee jira. Isa keessaa baasaa, dirqama keessaa baasuun. Egaa amma jara kanneen itti buufnee kaaneen booda akka jalallee kolkolbatti nuu ga'u akkana jala seessisuu dandeenya. Akkuma isin argitan aannan keessan maashiniidhaan daakaatti ilaalaa itti dabalachuu hin dandeettanii akka kireemii isin barbaadan isinii ga'u jechuudha. Haaluma kanaan daakee walitti deebina. Amma kunoo akkuma argitan maashiniidhaan daakkadhee deebi'ee jira. Walumaan ilaalaa waa inni fakkaatu. Gingilchaadhaan waa humnaan baata wanti hafillee keessatti jira keessaa baafadha jechuudha. Kun akkuma argitan wantoonni akkana kan ruuzii kaafee kunniin mataa keenya irratti hafee yeroo dhiqannu nu rakkisuu waan danda'uuf akkanatti irraa baasuu qabna jechuudha. Egaa akkana goonee boodatti kunoo waa inni fakkaatu ilaalaa isinuu ijuma keessanii. Kunoo kireemii maal fakkaatu isaa argannee jirra haala kanaan. Akkuma argitan mataa keenyaaf kun ilaalcha ijaarraayyuu isiniif galuu danda'a. Akka mataa keenya shaayinii gochuu danda'u, akka laaffisuu danda'u, caccaba hin dhoorgaa, akka mataan keessanii arraggafamne isin dhoorgaa. Innaa foroforii foo sodaattan yaagurtii fi ruuzii foroforiidhaaf kan itti godhannee jiru loomiidha. Loomiin akka foroforiin isin hin qabne dhibbatti isiniif dhoorga jechuudha. Kunoo haala kanaan kireemii keenya kanarraa akkanatti hojjannee jirra waliin jechuudha. Mataa keenya dibannee biyaansa sa'aatii tokko eeggannee horroonni sa'aatii qabdan hanga sa'aatii lamaallee eeggachuu hin dandeettanii garuu horroonni jarjartan biyaansa hanga sa'aatii tokko eeggadha. Ati isaan boodatti immoo dhiqadha jechuudha. Yeroo dhiqattan jiidhuma isaatii filaa akka keessaa isin yaa'u wanti qabatu hin jiru. Kun kireemii akka suupermaarkeettiidha wayim immoo abutikeedhaa binnuuti jechuudha. Isa kana kolbatti goonee mataa keenya dibannee masaajii seeraan masaajii kenninaa fi yeroo dibannu dibannee gubbaa dhiisuu hin qabnu jechuudha. Haala kanaan hadha kireemii keenya hojii qopheessinee jirra. Kireemii waan inni fakkaatu bichaa ilaaluu hin dandeessanii. Wallaahi kun kan mataa keessanii dhibbatti isiniif laaffisa. Ani waan ofii kooti mokkoree baay'ee natti tolee jenna. Anaafis naa tolee jenna gara keessan fide jechuudha. Haaluma kanaan hadha kireemii keenya hojii hojjannee jirra. Horri mataa caccabaa amma gadataan kun jala caccabe hin jettanii yeroo hundaa dibachuu hin dandeessanii torbeetti yeroo tokko jechuudha. Isa kana bichaanii miti ka hojjetamu waan barbaadanii walitti maktanii hojjechuu hin dandeessanii. Fakkeenyaaf dinnichaa ta'uu danda'a. Wanta barbaadanii hojjetatanii itti mataa keessanii kunuunfachuu ni dandeessanii isiniin jedha. Viidiyoo hadha hojjannee kana hojii fakkaata. Yoo isinitti tole laayik gochuu dagattinaa faamilii ta'uudhaan sabskiraayib godhaa isiniin jedha. Koomentii keessan yaada jalattinaaf barreessaa. Waan isinii hin galle jiraate koomentii jalattinaaf barreessaa. Waan ani asirratti jechuu irraa fadhe wayim immoo jechuu dagadhe hoo jiraate na beeksisaa isiniin jedha. Hoo isiniillee galle akkasuma na beeksisaa. Viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo biraatii walitti deemuunitti nagaan naa tura.